Manni maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi majlisoonni sadarkaadhaan jiran gocha suukanneessaa Walloo Kibbaatti ta'e sababeeffachuudhaan ibsa balaaleffannaa baasan. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatti magaalaa Makaana Salaam masjida Nuuritti yeroo salaata ishaa'ii qaamoleen hidhatan masjida seenuudhaan imaama masjidaa fi itti aanaa walitti qabaa majlisa magaalaa Makaana Salaam kan ta'an Sheekh Jamaal Kamaal koree masjidaa fi kaadimoota yookaan tajaajiltoota masjidaa haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu isaanii majlisni naannoo Amaaraa mirkaneessee ture. Kanumaan wal qabatee majlisni sadarkaadhaan jiru ibsa balaaleffannaa baasuudhaaf dhimmichi gadi fageenyaan qorachuu irratti akka argamus ragaa bahaniiru. Majlisni federaalaas dhaabbilee amantaa iddoo kabajaa waan ta'aniif isaan eeguu malee haala kanaan gochi gara jabummaa kun isaan irratti raawwatamuu isaaniitiif cimsee balaaleffachuu ibsa baaseen agarsiiseera. Kanumaan wal qabatee dhaabbileen amantaa hunduu gochoota badii naannoo manneen amantaa fi hordoftoota amantichaa irratti hojjetaman kana cimsee balaaleffachuu akka qabuu fi eeguu akka qabus manni marichaa waamicha dhiheesse. Kana malees uummanni musliimaa bakka jiru hundatti gochoota badii dhaabbilee amantaa fi hordoftoota amantichaa irratti yeroo garagaraatti adeemsifamu kana yerootti odeeffannoo wal jijjiiruun ofirraa eeguu akka qabus dhaaman. Haaluma wal fakkaatuun mana maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa wal fakkaataa baaseera. Manni marichaa ibsa isaanii keessatti biyyi keenya biyya hawaasni hundi aadaalee fi duudhaa gaarii kan ittiin beekamu kabaja jaalalaa fi ulfinnaan waliin jiraatu seenaa waloo kan qabuu fi wal hubatee tarkaanfachuudhaan kan beekamu tahuu yaadachiisuudhaan haa ta'u malee qaamni amantaa fi siyaasaa garagaraa dahoo godhatee nageenya hawaasichaa booressuudhaaf carraaqu yeroo garagaraatti akka mul'atu ifa godheera. Majlisni naannoo Oromiyaa gocha kanaan dura qaamoleen hidhatan godina Goojjam iddoo addaa Mootaa jedhamutti masjida gubuudhaan irra naanna'ee sirbaa turee fi hawaasa musliimaa naannawa sana jiraatu buqqisuu fi ajjeesuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture har'as harki isaanii dhiiga biraa hawaasa salaataaf masjidatti walitti qabame irratti dhukaasa banuu irraa boodatti hin deebine jedhe. Itti dabaluunis naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Makaana Salaam masjida Nuuritti gaafa fulbaana 23 bara 2018 halkan salaata ishaa'ii irratti imaamota kaadimoota masjidaa fi hoggantoota dhimma islaamummaa godinichaa irratti ajjeechaa raawwatameen gadda guddaa itti dhagahame ibsuun himaniiru. Masjidonni iddoo ibaadaa fi tasgabbii akkasumas iddoo nagahaa fi nageenyi itti barbaadamu ta'uun kan beekamu malee jeequmsaa fi walitti bu'iinsaaf bakka dhimmi itti bahamu akka hin taanes majlisni kun ibseera. Manni maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa ejjennoo abbaa qabxii jahaa baasuudhaan erga balaaleffatee booda namoota sababa amantii isaaniitiif lubbuun isaanii darbeef ajrii shahiidummaa Rabbi akka isaaniif kennu hawwuudhaan maatii fi aantee obsaa fi jajjabina hawwaniiru. Dhimmi kunis naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Booranaa magaalaa Makaana Salaam ganda Duwwaa lamaa keessatti masjida seena qabeessa Nuur yookaan masjida Haaji Nasruu jedhamuun beekamu imaama masjidichaa kan ta'an Sheekh Jamaal Kamaalii fi wardiyyaa masjidichaa Sheekh Imaamin dabalatee namoota 4 yeroo sanatti masjida keessa turan qaamota hidhataniin dhukaasni irratti banamuudhaan lubbuun isaanii dhabuun kan yaadatamudha.